Abro carcar harar obarrarraa gaara mul'ataa fi jijjiga jaarsoorraa ammaas dirree dhawaa Oromiyaa mara bagana gayaan dhuftanii bikka jirtanii. Amma isin dhiiraami. Bar fuula kee fuula dhalaatuun qabdu bar fuula dhiiraa qabda. Wallaahi. Ati jechuun bar nama mootummaa meeqa geessee bar. Tan deeminsaan deebisa toltu. Amiin. Tan itti maraman nama qabbaneessu. Amiin. Qalloo akka qalamaa. Amiin. Laal faffacaaftu akka miila lukkuutimi. Suuta diimtu akka killee lukkuu rabbi nu ahan. Heera ganda kanaan beektu mataa ol qaqqabdee deemta. Mataa dachii qaqqabdee qallatee seentee qallatee boo qabdaa. Osoo shammaa jalaa qarshii fi shilingii guutuu akkana harka keessi guban. Aboo anta kam shammaa jalaa isa fuudheen beeku maal isa. Dalagaan teenya maal akka ta'e ni beekta. Hattummaa gaafa ijoollee akka jinneetti seente yeroo ammaa guddina keessa akka buutiitti tumneessa keessaa baasu. Osoon akkasii kanatti bareedee waynas ta'a tureen biyya hunda na qaba. Aartii diinan akka balbaltu maaliif barbaachisa? Irra laalu. Silaammaan tana isa arge. Afuuftuun jaan ture. Rabbis taa'aa jireenya dalagaa dalagu baatayyaa anarra. Usiin siin jee. Laa sossootee harka nan balleessin laal. Hangam jaallatee ananatti jirti hangana hangasi beekayla koosatti siifi mundandaayo dhuguma rabbiiti. Mucayyoon bareedduun Oromiyaa jaaniin takka ni jirti. Ifin darana jalaaba Oromiyaa. Oromiyaa deemoo. Waree. Dirreewwan viidiyoolee fuul HD ta'anii filmoota garaagaraa kilipoota haalaan nama hawwatan diraamaa fi baacculee haalaan nama bohaarsan argachuudhaaf dirreewwan seentanii sabskiraayib nu godhaa yaada keessaniis jalatti nu roobsaa yaadni keessan nuuf irreedhaa nu filachuu keessaniif galatoomaa dirreewwan keessanii. Hai. Faatee afaan Faranjii ni beektaati. Yisla kamittiin hin beekne. Eessa biratti immoo? Anaa baati yaatiin bar dikshinari liqimseeni. Yaa salaam. Faatee sirraa dhugaadhaati amma afaan Faranjii akka gara beektaa? Anoo bargaa barnoota jechuun bar taa'anii kanatti kutaa daree keessa taa'anii barsiisaa nama barsiisarra laal waan uumamaa harkatan baay'ee neechar waan jaan tokko jiraan isa. Sani qabaruun. Hin jettu naan. Dhugaan siin jaa. Mee haa eega afaan Faranjii beekte gaafii laaftu tokkaan si gaafadha. Afaan Faranjiitiin hoolaan maali? Hoolaadha. Saboota dareetuun mana xiyyaa waardiyaan taa'u siintu. Waardiyaan teenyaa siinti. Naa himi siin jee baratummaa. Gaafii kennu qabu. Okay. Gaafii akkana anaaf sabba. Easy haasaa san gartee. Kana jechuun hoolaa jechuutte ship jaaniin qabu hoolaa. Bravo. Hoolaan ship. Sirriitti. Yoo hoolaan san dhufee na bira dhaabbatee hoo? Akkuma xiyyaa keetii kana jechuun. Ugguu dhufee si bira dhaabbatee. Relationship bitaa hawlitti. Hayyee hoolaan san hoolaa khafraa kataa eeggoo jettuun hin teenye. Kadeemi eeggoo jettuun dhaabbatu. Ka magaalaa guutuu waliin laaqu yoo ta'e hoo? Eegaa ka gartee ganda keessa deemee yaa'ii nama barbaadu san ka gowwummaa isaatii waa hunda balleessu san gaa. Ka gaa gartee jarjartee natti hin kaasii yaa'ii bikumaa nan si kaayi taa'ii jaaniin san qaba. San maal jaaniin diktaatarship jaaniin. Way faatee hayyee hoolaa kana qalanii foonii fi halluu isaa yoo biyya alaa erganoo. Foon isaa fuudhanii eksperti gurguran jechuudha. Scholarship yaaniin qabu. Faatee ship jeelaan. Sumeyaan boojii fuudhattee magaalaa. Meeshaalee jarmaayaa manneen walii galaa. Jaaruu beektan kophii barbaadanis bilaa. Meeshaaleen Sumeyyaa abbaa fedhe jaalaa. Mukkeen ibsi bilan biyya alaa keessa kan garantii qabu Sumeyyaa dhiyeessa. Qorqorroo simintoo ferroo fi mismaara Sumeyyaa raabitaa hunda bira jira. Tokkummaa si galtee Sumeyyaa jaalala kanaaf meeshaan galtee abbaa fedhe jaalaa. Teessoon dirree dawaa saphii aduu laalaa.
teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Saaphiyaan DDC fuulleedhatti argamu. Sumeeyyaa meeshaa walii gala jaarmee